Asli kofa. Bikotu onjere nufa. Mana tu sisa onjere. Ijolu mani. Dewasi. Nchufu jela male. Ni kofa. Mana tu sisa onjere. Ani dagi. Pada. Makara cewame. Makara cewame. Asli sininen. Makawan. Inu mayu. Koi nu padega. Makana matu koyu wan. Ya tawarrag tani fe masala wali kamun bareda. Pai kata. Asli fana wan kana disimu. Sirage fadura disi. Lagi pada surale kamu ko fami titi at ta ka gargar sata kam debe tarache. Ta ka gargar kam debe ta. Bukan siti mo. Erun de narka. Nabredita. Ini tu awan tatinen. Engate mana cuma telin de tema derache. Mala nado ta wan sharri gote. Sharri mali ni mako dajurtu. Jara kenya rache de lengata. Makarache wa mera. Makane fare wa mera bai ta mera. Ya danno ni jira. Motiyo la galcha sadi ke mare jira ma asli jere mana ko tikam makawamu asli da age sani na mana ko tiyan namni na ma ya makawamu asli jere ko rache to mu be ma ma tude namni sila rache da ge fatu ka yoki mo fitan du kai doctor dabare du kai na ba ya rakko ka bu ai afita tu ba ani sira afita ko ya ya ada baya race fita Para min waba ya ti race jarris ya tasammaun charrisna asli ko wada maftaw indalle imi wadi kakabacho asirratti tokko midis ne gari da malif imbar waan genyu la ko be ka umbare da gide biratif namni wanda ifama motiko wa boro male kulkullahu race fita ka ya boro male kulkullahu fanda mata kenya da wajamu ishi fita dakika la magenda ila baize garaa keenya hunda waaqayyo ni beekaani arga baize ummata burjaajeessuu dandeenya sobaan waaqayyo garuu ni arga baize waan tokko yeroo gootan ummata burjaajeessitan kana ni ilaalina waaqayyo laala ani baay'ee qulqulluu keessi koo qulqulluu waan ta'eef an finduratti sitti maa jira nuwe dhugaa waaqayyoon sin jedha sirriin goone sirrii godhaan jirtu kun sirraa sin eegamu sirriis miti yeroo waan ta'e baay'ee nuwe kanaan ofii kee dhugaa baateetta baay'ee qo'i namsi tabu addaan beekuti nuwe nuwe ishi akkana jettee jira deemimo akkana jettee jira nuwe kanaan dura ofii kee raachee ofii kee laayif irratti dubbatte raachee nama kabajaa kottu yeroo jedhameen dhufette yeroo baay'ee si dhufeera raachuu gargaarsi jira hunduma keenyaatti hunduma keenyatti tola jette okay anis jira asliinis jira maakiinis jirti hundumti keenya sa'aatii tolitti yoo ta'e nama kanaaf bu'aa qaba jennee sagoonu ati yeroo sitti toletti gargaarsa balatti achi booda deemaa cufsiisaa isaan geemii taphatu jettee maqaa dha'uun sirrii miti mube ani amma fakkeenyaaf ani hin jenne minaamin jechuu dandeessa mirga keetti rakkoon qabu garuu waaqayyoo sin beekaa uummanni sin arga kun karaa kulluudhaan baa habalu baatti nama wajjin jira jira ani fixan ayye dhaggeeffadhaa uummata keenya dhaggeeffadhaa wannan dubbadhu yoo jiraate eengaddaa gaafa haati keenya kun natti dhufannu maal maqaan isaa yaa jara keenya calistanii nama galchaa nama muusina targabbaa tokko gaafan gargaarsa kana eegalu mana King Ahmaditti King Ahmadii kanaa waliin jaallan mucaa waluma walluu jechuudha lafumaa kee ciniinee qabeeyyii olii gadi maqaa kiyyaasaa waan ta'eef na waamee jennaan ijoollee isheen natti godha yeroo naqu daarii naannaadha maqaa koo waame achuma nan ergadhee gale giiftii kennee fi kee ergadhee giiftii keen barbaadu maal jennaan ol lagachee ergadhee maal laraa qabne namicha jennaan akkamii haadha keenya walloon gargaarsa jennaan namni dirqama narra kaa'ee jira maal hin jedheni feemasa otee kumaatama jira dirqama narra kaa'ee jira hin jedheni allaabee jira gargaarsuma hin jedheni maal maqaan isaa walloo akka wallootti akka narraa qabdu takkaasin gargaarsi hin beeku garuu karaa keetiin waan natti dhufu maaliyyuu hin godhu jedheen dide jennaan ijoolleen karaa kootiin miti dhiisi karaa kootiin jedhe ijoolleen seenanii mubaarak karaa isaatiin siin jenneenu hundi keenya sii barreessinee irraati meseejiin argine maal jennaan tole bakka rakkoon qabu amma na koottan gargaara malee mana kanatti hin gargaaru jedhee
jaalladhee miti. Jara naanas geema taphachuun natti tola. Hundi wannati gootu wanni isin gootan hundi iyyuu natti tolaatti. Dhufee mana baladhee wanta irraa argadhu hin jiru akkaawuntiin kan isaaniiti. Malee kan Mubaarakii miti. Sana booda dhufanii gargaarsa eegalle. Ani nama 250 nan ta'a. Raachiin nama 1,500 qabatee ta'a. Asii ijoolleen takka guyyaa tokko raachee mana balatee jira. Cufsiisaa asli mana balateera. Cufsiisaa hin jedhuwan. Nama mana balatee Oromoo ta'e naa waamaa. Dhaqaa cufsiisaa waamaadha. Wannan jedhu. Wanni kun nama ala kennu walitti dhabuusu ammaa miti. Durseen beeka. Garuu haati kun gargaaramtee jennaan wanni nu walii goon hin jiru waan ta'eef wanni ta'us wanni dhufus hin jiru. Kanaa jedhatanii dhaqaati uummata naa waamaa jedhe haala baatee waamamti asliin waamamti. Dhufanii asliin hin dide jedhan daqiiqaan keenya achumaan dhufe. Achuma asliin dide jedhan naan galu hin jiru. Asliin cufeera callisaan jedhe. Kunooti yoon kijibe mootii olaanaa silma Oromooti. Dogoodiin jira. Yaadannoon jira. Fayyeen jirti. Maarqos jira. Yoo isin asirratti dhugaa gaafa hojii eegalle hojii hadda geenye dhugaa jirtu dubbattan yoo ta'e ana maddiisee deemudha qophiidha. Maaliif dhugaa baasa naa falmaan jedhe. Ooyiraache naa jedhe. Yoo jettee sila maaliif cufsiisa? Maali inni dabalee eeggatu nama waan madde. Saa olii kan naare saa nuufis kana saa olii kenna. Namni dabaluu xiqqoo warra raggaxaa walii madaan isinii murteessaa. Kanaafan jedhe wayi doktor. Sana dabalaa oduu dhaggeeffatu waraabaa. Oromoon akka tiitisaa barbaachaa jaalata. Ibsishaa walii ture. Haati baatee ibsishaa wal jaarti shibbiyaa dhaqanii koffiyyaa kennanii fi maal jedhanii haadha baatee naan jedhe baatee asii dawwalii cusi keebee kibbo keebee kinna waama. Ijaadhaan jedhanii haadha baatee dawwali. Nan dawwali yaa keenya yoo dubbatti laattanii inni himna yoo moo dabareen dubbanne. Okay. By the way, kita amma marathi dubbateera. Ulee ooleen haadha baate maaliif bilbilaan qabneenna wallahi rabbi jaqoo qabu hin argine jennaan aaleen ture iyyuu utuma waan biraa ta'e irraa kan cobsiisuu maaban cobii gottechuu maaban. Asirratti immoo raachi addaan baasee wanta hin jedhan jiru raachi dhugaa dubbachuu firooman kutu yeroo gargaarsi jiru kutaa Oromoo kutaa 11 dhufee gargaarama. Mana cuftaa eeyyee hin cufta. In argamtu. Lash jettee cufatta yookiin rafta yookiin deemtu. Dhaggeeffadhu kun kana asirratti egaa sirriitti beeran eegadas mana kootti maqaa namaa waaminaa jedhe utuu asliin adda akkana naan jedhe haqa qaba maaliif mana keetti maaliif maqaa kee waamame jechuu danda'a. Amma walumaa galatti mootiin kun raachi keessaa baasee uummata keessaa bakka raachi jedhe dubbanne raachi abbaan jedhe nama biraati. Naa dubbadhaa mootii olaanaaf. Ani hammeenyaa otoo yaadee baay'ee sittimi. Garuu yoo fudhatta ta'e garaan kee sin beeka. Namni sin arga baay'ee. Yoo fudhatta ta'e yoo hin barbaaddu immoo hin fudhatu. Mootii olaanaa fi fayyeen dubbatanii kaana. Jechuun kabaja obbolummaa, kabaja Oromummaa tokko. Lama immoo yeroo baay'ee dhufeera. Yeroo baay'een bira si darbe. Cuufaa jechuun rakkoo hin qabu. Gargaarsa kanaatti garaa qulqulluu otoo qabaattee har'a isaa gargaarsa gochuuf raachuu boru gargaarsi jira. Laayiviin galiin kootaa wal gargaaru nama kana gargaarsiisna jetta ture. Akkuma galteen maal jettee namni bar tokko waan dubbattee bilbilee natti hime. Nama si jaallatu natti hime baay'ee himuu beeku. Namni baay'ee inni batu namni baay'ee. Mootii maaliif dubbanne sin fayyee maaliif callistan? Yoo jettee ta'e maali si yaadachiifna jettee naan jedhaa nan fudhaa. Mubee obboleessa mootii natti hime. Namni si jaallatu baay'ee si faazabaa jira mubee kana beeku. Dhaggeeffadha mubeen hiriyaa kiyya raachee sobdaa kiyya mootii fi fayyeen gara dhaggeeffadha YouTube godha
Amma waa tokko jira isin feemasoonni kunni feemasochi እንዳለ ማለት ነው ማናታችሁ በቲክቶክ